Jaalallee kootiin erga wal barree waggaa 5dha. Haa malee karaa onlaayiniitti wal barre. Jaalala bareedas waliin dabarsinee jirra. Kana keessatti yeroo tokko darbee qarshii akkan erguuf na gaafata. Qarshii erguufan immoo eeyyamamtuu miti. Sababoota adda addaa funaanittiin akka inni narra darbu taasisa. Haa malee ammas ani galuudhaaf ji'oota muraasa naafe. Kana keessatti immoo qarshii naaf ergii wanta anaafis siif ta'u hojjechaa jira xumuruudhaaf qarshii naan qate waan ta'eef naan jedha. Ani ammas qarshii kana erguuf eeyyamamtu miti. Haa malee galuurra waan hin ga'eef qarshii kana ergee fi wanta inni jedhu kana akka guutuu fi na yaada. Kana keessatti immoo biyyatti galees yoon akka inni jedhu kana arguu baadhee maalan godha. Yaanni kiyyaa iddoo lamatti na hiramee jira. Mee furmaata naaf laadhu. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota chaanalaa Itoophiyaa akkam jirtu nagaa keessanii biyya keessas biyya alaas warra jirtan nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu hundi keessan nagaa guutuu akka qabdan abdiin qaba anis nagaa kootii waaqayyoodhaaf haa galatu. Warreen channel kana faaraa taatan baga nagaan dhuftanii ana dhufuu nooraa isiniin jedhee jira. Subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa mallattoo notification on gochuun viidiyoon akkasuma bira ga'u taasisan isiniin jechuu jaalladha. Warreen duraan maamila kiyya turtan immoo galatooma ulfaadhaadha. Like share gochuu godhanii akkasumas yaada qabdan comment irratti barreessuudhaan kan waliin na gargaara turtan hedduu isin galateeffadha. Ammallee haaluma kanaan itti fufaan isiniin jedha. Egaa viidiyoon kiyyarraa obboleettii keenya tokko yaada qabdu yookiin waan ishee dubbiste tokko isin akka yaada keessan naaf qoodanii isin jechaa jirti. Akkuma jalqaba irratti isiniif kaasee obboleettii keenya kuni hiriyaa erga qabattee waggaa 5 waliin guunne jirti. Guunne irra jirraa jetti. Innis kan wal baranii karaa onlaayiniitiin jechuudha. Karaa feesbuukii karaa sooshaal miidiyaatiin jechuudha. Haa malee jaalalli wal lamaan kuni maatii isaanis wal beeku. Isaanis yeroo xiqqaa isaaniitti wal beeku. Garuu erga gurguddatanii iddoo garaagaraatti waan guddatanii fi haa malee karaa sooshaal miidiyaatiin wal baranii jiru jechuudha. Inni jaalalaan waggaa 5 waliin turree jirra. Kana gidduutti jaalala bareedas waliin dabarsinee jirra. Amalli isaas anis isaaf haala gaariin waliin dabarsine. Haa malee yeroo tokko garuu darbee qarshii naaf ergi jedha sababoota adda addaatiin waan akkasii rakkadhee waan akkana rakkadhee qarshii naaf ergi naan jedha. Haa malee anis inni sababaaf naan malee anis sababa adda addaatiin qarshii kana erguu waan hin barbaannee fi anis sababa funaanee qarshii akka hin erguu hin dandeenye ittiin himan ture. Kana immoo maaliifan godhaa yeroo baay'ee shamarran keenya waan dhiira nyaatamanii fi nan arga waan ta'eef anas wanti kun akka nama mudanneef jedhee sababa kanaan akka inni qarshii deebi'ee nan gaafanne yookiin immoo erguu akka hin barbaanne itti meetanan jira. Kanaaf amma immoo galuudhaafanii ji'oota muraasa naafe kana gidduutti immoo ammas qarshii naaf ergii wantoota anaaf siif ta'u hojjechaa tan jira. Garuu immoo qarshii naan qatee jira. Hojjedhee akkan xumurreefatis galuu geessirta waan ta'eef xumurees eeguun qaba. Kanaaf qarshii naaf ergii naan jedhee jira. Ammas yeroo baay'ee sababa adda addaatiin akkan osoo hin ergin ture hin beekamu waan ta'eef akkuma isiniin jedhee amma immoo erguudhaaf anis natti qabama laata waggoota kana hundas waliin turree jirra jaalalaanii mee waan murteessu na dhibee jira. Yoon immoo qarshii kana ergee yoon galee wanti inni keessa jiru wanti inni dabarse hundi kan bira ta'es natti argame maalan godha. Kanaaf yaadni koo iddoo lamatti na hiramee jira. Mee yaada keessan naaf qoodaa isin jetti hiriyaan kiyya tokko jechuudha. Kanaaf isin yaada keessan immoo koomentii jalatti barreessaa fi jechuudha. Kanaaf mucayyoon kun yeroo dheeraadhaaf jaalala waliin turanii jiru. Qarshii isaa akka gaafachaa ture. Qarshii kana immoo isheenis wantoota shamarran keenya irra gahaa jiran waan nageessuuf sababa adda addaa funaantee too jechuudha. Qarshii akka erguu hin dandeenye isheen illee haala sanaan bira dabartee jirti. Amma immoo dhumarratti wanta naaf siif ta'u inni hojjechaa jira. Kanaaf immoo
wanticha yeroo dhuftee ijaan arguu dandeessaa xumuree si eeguu qaba waan ta'eef qarshiin hanqatee jira naaf erginaan jedhee jira maalan godhaa jechaa jirti. Kanaaf isin yaada keessaan koomentii jalatti nuuf qoodadha yaada keessan naaf qooda jechaa jirti. Isin amma waan ishiin gochuudha qabdu yookiin immoo osoo isin ta'e maal gochuu qabdu isa jedhu yaada keessan koomentii jalatti qoodaa fi isinin jechuu barbaada. Egaa ani gama kootiini wanti jechuu barbaadu jechuudha waanuma xiqqoo jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf wanti jaalalli karaa online jalqabamu karaa social media jalqabu kuni amanuma yookiin immoo amansiisaa miti jechuudha. Maaliif ani ishiin kan jirtu biyya Oromoo inni kan jiru biyya Oromoo eenyu wajjin akka jiraatu eenyu wajjin akka galu kuni wanti beekamu hin jiru jechuudha. Wanni inni itti murraa kanaaf ijaan waan argitu namni biraa wanti itti odeessu hin jiru jechuudha. Kanaaf wanti ishiin dabarsitee haalli ishiin qarshii ittiin erguu dhiiste hanaaf gaariidha tooftaa gaariidha baga hin erginii fi ishiin jedha. Ammas immoo dhumarratti jechuudha dhumarratti wanna booda argitu waan hin beekneef qarshiisi kana osoo erguudhaa baatte maaliif wanta hirrate sanaa ishiin galte ija isheetiin argite wanta isaan barbaachisu jireenya waliin yoo jalqaban hirrina isaanii waliin guuttachuudha qabu malee ishiin as teessee dhumarratti yookiin wanta uumamu wanti inni achitti ana kan baay'ee na ajaa'ibu yeroo baay'ee jechuudha. Sababa isaan barbaadanii birruma namarraa fudhachuudhaaf birrumta akka ergamuu fi sababa barbaaduun isaanii yeroo adda addaa jechuudha saboota garaagaraatti kan isaan namaaf dhiyeessanii jechuudha. Yookiin silkiin haala tabalashee jedhu laaptooppiin akkas ta'e jedhu yookaan immoo barnoota dabalachaan baradha jedhu hojii argachuudhaaf iddoo akkasii deemuuf jedhu bakka wantoota hin jedhamne jechuudha. Yookaan na dhukkuba jedhu yookiin maatiin akkas ta'e jedhu bakka sababa isaan yoo rafan yoo deeman sabuma kana barbaadu xiinxalli isaanii kan manatti fakkaate dhiirota tokko tokko irratti jechuudha. Ani kana na ajaa'iba yeroo baay'ee jechuudha. Sababa hin dhaban jechuudha odoo waan barbaade ta'e. Inna kanaaf nuti akkatu jennee finnu nuti beeka dadhabnee itti dafqineetu garuu nu harkaa baasuuf namoonni baay'een jechuudha. Tooftaadhaanii sababni isaanii bakki isaanii seennee hin jiru waan isaanii yaadne hin jiru jechuudha. Kanaaf haa ta'u maleeyyuu amma naataa jettee yookiin abbaa manaa kootii gara fuulduraatti jettee gaafa isheen itti ergitu. Ishiin garuu nama ergituuf dhabdee miti maatiin ishee hiyyeessaa obboleeyyaa ishee nama barsiiftu qabdi ofiishiiti waan gara fuulduratti waan sirreeffatu yookiin immoo wanta godhachuuf birrii walitti qabattu qabdi yookiin nama gargaartu dhabdee miti. Namoonni tokko tokko kan itti erganii nyaatamanis jechuudha. Gara fuulduraatti abbaa nama nanaaf ta'a waliin jiraannaa barumsa soo ta'ee akka baratee iddoo guddaa ga'uuf rakkoo keessa soo ta'ee rakkoo kana keessaa ba'u jettee waa hunda karaa hundaan gaarii yaaddee fi furuushiiti. Inni garuu tooftaa biraatiin qarshii irra nyaachuuf mala inni itti fayyadamu malee keessasa jala dhugaa jiraate yookiin immoo rakkoo sunillee dhugumatti mudachuu dhiisee wanni beekamu hin jiru jechuudha. Kanaaf gaafa qarshii harkaa fudhachuuf jedhu jaalallee inni qabuu fi jaalala keessa jiraatanii jechoota addaati yookiin immoo haalli inni ittiin ibsuuf itti dhiyeenyisaa haala adda ta'een jechuudha. Kanaaf yeroo sana hin jaalalaan bujjamuu dandeessi dhugumatti fakkaachuu danda'a jechuudha. Inna kanaaf yoo dhuftee wal fuunaa atumti kootuu malee wantoota akkana kanaan wal abdachiisee jechuudha. Akkuma dhufteen cidha godhannaa wantoota adda addaatiin abdachiisee dhugaatti fakkeessuu danda'a jechuudha. Kun immoo of sobuudha. Sobni nama hundurattis ta'ee waaqayyo hundurattis cubbuudha. Keessatti immoo namarraa nyaachuu fi wantoota akkana fayyadamuun gaarii miti. Kanaaf namoonni akkana kun osoo sirreessanii gaariidha. Namni akkaataa hojjetee fiduu ni beeka. Dhiirri immoo dhiirayyuudha. Hojjetatee ofiisaatii of danda'uudha qaba jechuudha. Fakkeenyaaf amma dhiironni biyya keessa shamarran biyya keessa jiraniif ofiisaaniitii fi wantoota ishee barbaachisu guutuun malee shamarran dhiiraaf wanti ishiin gootu tokko hin jiru jechuudha. Ishiidha malee kan irraa nyaatu. Inna kanaaf immoo shamarran biyya ala jiran immoo dhiirota jechuudha tooftaa adda addaatiin kan harkaa nyaatan jechuudha. Inna faallaadha. Kanaaf wantoota kanarraa of haa qusannu namoonni waan akkasii kana yaadanii tooftaa garaagaraatiin qarshiidhuma namarra nyaachuuf itti fayyadaman. Qarshii erguu dhiifteetii dhumarra nyaatamuun isaanii jira. Kan beekamu waan nama mudatu
isin jechuufan jechuudha. Kanaaf osoo ofii keetii ijaan irra geesse argite irra na jiru waliin guuttatanii yoo si ta'eeti guutta yoo hin taane ni dhiifta jechuudha. Kanaaf nuti qarshii kan finnu dadhabnee hirriba dhabnee boqonnaa dhabneetidha. Kanaan immoo lubbuu isaatu haga dhabuu gahuutti jechuudha. Rakkoo meeqa keessa argee rakkoo adda addaa keessatti kan osoo mudatudha kan inni qarshii kana argatu. Kanaaf qarshii kana immoo haala salphaadhaan dabarsanii namaaf laatuun keessattuu nama hin beekne nama ollaanii irraan jalali jalqaban kuni baay'ee tokko ulfaataa jechuudha. Maaliif nuti warreen nyaatamarraa barachuudha qabna malee osoo dhageenyu osoo arginu gara sanatti deemuuni kuni dogoggora guddaadha jechuudha. Kanaaf isin immoo yaada qabdan comment jalatti wanna isinitti dhagahame osoo isin ta'e maal gochuudha akka qabdanii yaada keessan comment jalatti na barreessaa isin jechuu jaaladha. Maaliif isheenillee comment jalaanii yaada keessan dubbiste isinirraa hubachuu dandeessi isinirraa baruu dandeessi waan ta'eef jechuudha. Kanaaf isin dhaggeeffatte isinillee yaada keessan dhaggeeffattoota kiyya comment jalatti qooda fi isin jechuu jaaladha. Egaa hundi keessan ni beektu. Si qofaa na beeka rakkina koo hundaa gaaffeen deebii dhabee keessi koo na madda.